Dodge afaan Oromoo. Har ammoo gemuuze yookiin kuduraalee waliin baranna na hordof. Das Gemüse oder die Gemüse. Das Radieschen, die Paprika, der Brokkoli, die Karotte oder Möhren, die Tomate, die Zwiebeln, die Aubergine, die Avocado. Surisa asumarra waan jiruufi afaan Oromootti kunsa faayidaa qaba jedhee yaanne. Die Kürbis, buqqeessa jennu, Zucchini, die Kiwi, die Gurke, der Pilz, der Mais, die Kartoffel, der Salat, der Knoblauch und Chili. Die rote Beete, der Grünkohl, der Ingwer, die Lauchzwiebel, der Blumenkohl, die Süßkartoffel. Waan dhaggeeffatanii fi galatooma akkasumas sheerii guddaa nama ngeenya bira ga'a. Beekaan viidiyoo gabaabaa waraabee yeroo keessan YouTube irratti akka hin gubnee fi viidiyoo gabaabarraa immoo akka waa barattan abdiin qaba. Galatooma.